Gorsa jireenyaa 10 sooressa addunyaa kanaa kan ta'e billget irraa kan argaman kan wanni ilaalludha. Haga dhumaatti viidiyoo kana like gochaa YouTube kana immoo subscribe gochaa nu faana ta'uu hin dagatinaa. Gorsa jireenyaa 10 billget akkas jedhee nama gorsa. Tokkoffaa, abdii gaarii qabaachuun karaa dheeraa si geessa. Yeroo hamaa keessatti illee osoo abdii hin kutatinii fi jijjiiramaaf murteeffamee rakkoon mudachuun furmaata argamsiisa. Kanaaf abdii hin kutatin, hin mufatin, fuuldura malee rakkoo keessa jirtu hin yaadin nuun jedha sooressi addunyaa kanaa billget. Lammaffaa irratti immoo akkas nuun jedha. Qajeelfama ejjennoo kaayyoo itti amantu qabaadhu, garuu sirreeffamaaf iddoo duwwaa laadhuu nuun jedha. Kana jechuun beekumsa argatte irratti hundaa'uun wantoota irratti ejjennoo qabaachuu qabda. Garuu yeroo umrii guutuu baratta ta'ee amantii kee, yaadni kee yookaan karoorri kee dogongora ta'uu isaa erga hubattee booda sirreessuu qabda. Maaliif jalqaba iddoo duwwaa laattee fiira waan ta'eef. Inni sadaffaa irratti kontiraataaf hiriyoota kee filadhuu nuun jedha. Yaadaaf gocha kee qeeqa ijaarsaa fi namoota ijaarsa qabuun yoo hojjette nama yeroo hundaa fooyya'aa jiru taata. Amalli kee fi jireenyi kee kan hiriyoota keetii fakkaata nuun jedha. Egaa hiriyoota gaggaarii, hiriyoota galmaatiif qabdu fakkaatu qaban yoo wajjin kan filattu ta'e, egaa atis hiriyoonni keetii hojii wal fakkaatu waan raawwataniif galmi kee hiriyoota kee fakkaataa nuun jedha. Afuraffaa irratti billget kan nu gorsu keessaa maal ta'uu akka barbaaddu fi maal gochuu akka barbaaddu yeroon beekuu osoo hin barfatin jechuudha. Daandiin ati yeroo dargaggeessa taate filattu si bocuu fi carraa itti fufuu kee ni dabala. Mul'ata mataa keetii yoo hin ijaarre warri kaan si qacaranii mul'ata isaanii si hojjisiisuu nuun jedha. Kanaaf mul'ata qabaadhuu nuun jedha. Mul'ata hin qabdu taanaan namoonni mul'ata qaban si'iin taphatu, umrii isaanii guutuu mul'ata isaanii si hojjisiisu nuun jedha sooressi addunyaa kanaa billget. Inni shanaffaa irratti ogeessota biroo waliin tumsuu. Yeroo ati ogeessota biroo wajjin tumsitu yookaan hojjettu wantoonni ati hin beekne si beeksisu. Maaliif ogeessota biroo ogummaa qaban, yaada isaan dandeettii mataa isaanii qaban wajjin yeroo hojjettu ogummaa isaaniitiin si tumsuu, si beeksisu. Namoota silaa hin qunnamne waliin wal baruuf carraa siif bana. Gara fuulduraattis si tarkaanfachiisu nuun jedha. Ja'affaa irratti battalumatti ol ka'aa hin jedhin. Battalumatti iddoo yaade ga'a hin jedhin. Mana barumsaa keessa baatee sooressa humna guddaa yookaan milkaa'aa ta'u jettanii hin eegina. Barnoota olaanaa qabaattus milkaa'uuf muuxannoo hedduu si barbaachisa. Kanaaf har'a xiqqaarraa jalqabi gara fuulduraatti adeemsan muuxannoo horachaa gaafa deemtu galma isa yaadde bira ni geessaa nuun jedha sooressichi. Dogoggora keetiif torbaffaa irratti dogoggora keetiif nama biraa osoo hin taane of komachuu baradhu. Dogoggora raawwanneef gaabboo osoo hin taane irraa barachuu qabna. Yoo dogongora lammataa wal fakkaatu hojjenne isa duraa irraa hin baranne jechuudha. Kanaaf dogongora tokko si'a lama hojjechuun nurra hin jiraatu. Dogongora isa duraa irraa barannee isa itti aanu fooyyessinee deemuun nurraa eeggama. Qabxiin inni 8ffaan xiiqii fi of kennuudhaan hojjechuudha. Hojiif yoo of kennite, quuqama guddaadhaan hojjechuu yoo filatte yookaan hojjechuu barbaaddee hojiin siif bashannansiisaa fi salphaa ta'a. Wantoonni kun hojii kee keessatti kan dhabaman yoo ta'e yookaan wanti hojjettu nuffiin sitti dhaga'ame yoo ta'e, wanti ati hojjettu fedhii keessa kee kan calaqqisiisu ta'uun isaa shakkii qaba. Kanaaf wanti fedhii keessa keetii hin calaqqisiisne kun garuu haguma feete dadhabdee yoo hojjettes baay'ee nuffisiisa waan ta'uuf hanga yaadame qabxii barbaadde galmeessuun hin danda'amu. Kanaaf xiiqii fi of kennuudhaan hojjechuun baay'ee barbaachisaadha nuun jedha sooressi addunyaa kanaa billget. Manni barumsaa hunda irra gaariin jireenya malee kolleejjii miti nuun jedha 9ffaa irratti.
kitaaba meeqa dubbistee qormaata fudhattee darbitus akka waan jireenya keessatti barattu gaarii si hin godhan. Jireenyi gochaan waan si barsiisuuf barsiisa cimaadha. Jireenyi kolleejii yookaan yuunivarsiiwwan ati irraa barattee baate caalaa kan si barsiisu barsiisa cimaadha. Kanaaf jireenya irraa barachuun yookaan muuxannoo namoota birooti irraa barachuun kan nu barbaachisu isa kanaafidha. Inni kurnaffaa irratti fi dhumaa har'a kan waliin ilaallu gorsa biliyeenerichaa kan billget akkas nuun jedha. Jireenyi dhugaa wanta televezyiinii irratti argitu miti nuun jedha. Jireenyi akka nama kaaffee dhaqee yeroo TV irratti argitu boqachuuti jettee yoo yaadde dogongora qabda. Jireenya kee jijjiiruuf tarkaanfii fudhadhu. Yeroo keessan bashannana irratti osoo hin taane hojii irratti dabarsaa nuun jedha biliyeenarri addunyaa kanaa billget. Egaa akka waliigalaatti gorsi billget har'aaf qabannee isinii dhiyaanne kana fakkaata. Yeroo itti aanu gorsota biroo 10 kan billget jedhan qabannee isin dhiyaanna. Viidiyoo kana gabaabsuuf iddoo lamatti qoonneerra. YouTube kana like, yeroo itti aanuuf yaadonni biroo akka isin ga'aniif immoo YouTube kana subscribe gochuun dagatina. Yeroo gaarii qabaadhaa. Sin jaalan.